Akka namaan ta'an boquu nama jallisaa. Ani sumaaf malee farda gurraacha gamarra kaachisanii farda gurraacha gamarra kaachisanii. Ani sumaaf malee osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii. Ani maqaan kiyyaa Aminaan jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhees Arsii Bahaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyallee kutaa tokkoffaa hanga 9ffaatti baradheera. Maal godhaatii jaalalli kan jedhamu kun yoo jiru kaayyoo ijoollummaa koo galma gahachuu nan dadhabe. Yeroon kutaa 5ffaa baradhu abbaan kiyyaa mucaa hiriyaa isaatiif na kennee ture. Maarreegaa ati kan saadha jedhamee guddachaa waan hin dhufeef dargaggeessi gara biraa na barbaadus na gaafachuuf garuu safuu naannoo aadaa Oromtichaa sodaata. Anis gara booda kutaa 6ffaa gaheen seemisteera yeroon ga'u dargaggeessi kun jaalallee kiyya akka ta'etti fudhadheen of amansiiseen nama gaariidhaatii jaalala addaa keessan seene. Dubartoota umurii kiyyaan qixxee ta'aniin jaalallee kaadhimaa maatiin kiyya naaf beekan waan hin qabuuf sadarkaa tokkoon biran darbe. Haala kanaan toora waggaa 3 jaalalaan erga turree booda yeroo kutaa 9ffaan baradhu dur hanga barnootan xumurutti anaafsi walitti hin dabalamnu jennee waadaa kan waliif seennee turre. Amma garuu anis obsuu dadhabee innis obsuu dadhabee fedhii keenyaan cidhi erga nuuf taasifamee booda haadha manaaf abbaa manaa ta'anii waliin jiraachuu jalqabne. Ergan heerumeellee barnoota koo jabaadhee barachuuf yaalus haa ta'uutii garuu namoonni naannoo keenyaa ati gowwaadha moo haadha manaa kee erga mana galfattee booda gara mana barnootaatti kan ergitu booddee barattee xumurtee jaalallees mana barumsaatii qabattee sin barbaadu siin jettii jechuun jaarsa kiyya gorsanii baatii 2 qofa kutaa 9ffaa ergan heerumee ergan baradhee booda adda kuteen giiftii manaa ta'e. Giiftii manaa ta'uun dubartii barattee barnoota ishee hin xumurreef baay'ee rakkisaadha. Yoo cal jettee harka walitti marattee teesse bor jireenyi ishee eeggatu daa'ima qofaa guddisanii harka dhiiraa ilaalaa jiraachuu qofa itti ta'a. Waan kana immoo adaadolii koo irratti yoo waan hin jibbuuf jaarsa kiyyaan erga barnoota akka addaan hin kutuna taasiftee hojii na jalqabsiisii. Ani meeshaa mitii calli jedheen mana keessa ooluun barbaadu ta'uu baannaan garuu haadhaaf abbaa gaarii waan hin qabuuf gara warra kootti deebi'een barnoota koon baradhaa jedheen isan gaafadha. Yeroo kanatti abbaan manaan koo xiqqoo naaf eegiitii obboleettiin kiyya maallaqa yoo naaf ergite hojii barbaadduun siif banaa jedhee naaf deebise. Obboleettiin isaa hangafni waggaa hedduu biyya Arabaa teesseetti nu turte hanga isheen ergituufitti jechuu isaati. Anis tole jedhee eegeen dubbii kana dubbadheen naannoo baatii 4 booda obboleettiin isaa maatii isaanii guutuuf qarshii 20,000 ergite. Ani sumaaf malee maraatoonii kaanchi asnoo qofaa maraatoonii kaanchi asnoo qofaa ani sumaaf malee ollaa fakkaatee nuti hin seeni qofaa ollaa fakkaatee nuti hin seeni qofaa. Maallaqni maqaa isaatiin waan galuuf qarshii 10,000 maatii isaaf kennee qarshii 10,000 hafti immoo of harkatti ni hambifata. Yeroo kanatti kunoo amma maallaqa argatteettaa hojiin barbaadu naaf banii jedhee yeroon gaafadhu xiqqoo turii tarii maatiin kiyya maallaqa kana deebisanii na gaafachuu waan danda'aniif naaf obsii kan hunda keenyaa waan ta'eef qofaa kiyya murteessuu hin danda'u. Abbaan kiyya garuu ittimeen callina jedheeraa jedhee naaf deebise. Anis ammas tole jedheen eege. Naannoo torbee 2 erga ga'ee booda amma hooree homtuu waan sin gaafanneef maallaqa kanaan waan tokko naaf dalagii hojjechuu malee mana ooluun barbaadu. Hojiin mana keessaa baay'ee xiqqoo waan taateef ganama barii salaata booddee hojjedheen al takkaattiin xumuraa jedheen isa gaafadhe. Yeroo kanatti abbaan manaan koo asnatti deebi'ee bara kana qarshiin 10,000 hojii maalii siif banaa moo akkuma namoota kaanii harcaastee deebistee funaanuu barbaaddee maallaqni kun gahaa waan hin taaneef hanga Rabbi naaf kennutti naaf obsii jedhee na gaafate. Yeroo kanattan immoo kanaa ol si obsuun barbaadu. Ani warri kiyyaa dubartii warra miskiinaa miti. Hojiin barbaade na dalagsiisuu waan danda'aniif maatii koottiin galaa yoo kana naaf gochuu diddee jedheen deebiseefi. Yeroo kanatti innis deemee hiriyoota isaa gaafatee haati manaan kiyya kana na jetteetti. Ani immoo maallaqa kana malee waan hin qabneef maaliin godhaa jedhee isaan gaafata. Hiriyoonni isaa deebisanii fi haa
galtuu ati maallaqa kana balleessuu keerra qarshii kana dura qabduun lafa bitadhu kan ishee haa galtuu haa dhiistuu garaa ishee arginaa maallaqni kana dura itti baaste ishii gahuu didee amma immoo kanaan si dhiphistii jedhanii gorsuuni. Gorsuu qofa otoo hin taane lafa ta'es qarshii qabu itti dabalee akka bitu taasisanii. Yeroo na fuudhu dhiira dhaatee maallaqa hedduu baasee ture. Ani garuu yeroo heerumeen taa'aa turetti kallacha obbolaa maatiin koo na gorsaniin hojii gara biraa eegaleen oolee galuu barbaada. Kana siif hin godhu yoo ta'e dhuguma sin jaallatu si waliin jiraachuuf wareegama siif malu kanfaluu hin danda'u yaada jedhu na keessa kaa'anii. Erga kanaa silaas gara warra kootti nan galan jedheera mitiire. Loleen mana warra koo deeme. Maatiin koo maal rakkattee maaliif abbaa manaa kee dhiistee dhuftee jechuu yeroo na gaafatan ani waantan barbaadu naaf guutuu hin dandeenye calli jedhanii jiraachuu immoo kana fetu hafa malee ergan barnoota koo adda kutee hin barbaadu jedheen isaanitti hime. Yeroo kanatti abbaan kiyya bara kana heerumuun fedhii kootii kan jedhe osumaa amma maaliif mucaa jeeqxaa dursitanii kana keessa otoo hin seeniin dura waliin haasoftaniittuyi jedhee na gaafate. Anis akkuma abbaa manaa koo waliin haasofne eeyyeen haasonee turre yoo barnoota kee dhaabdellee dalagaa dhuunfaa kee nan si jalqabsiisaa jedhee waadaa naaf galeeraa jedheen deebiseefi. Abbaa manaa koo lolee baheen guyya 3 booda jaarsi marga qabatanii ganama barii balbala keenyarra dhaabatanii duudhaan ta'us erga taasifamee booda ani akkan isatti deebi'u inni immoo yeroon kennamee fi rakkoo jiru akka furu nurratti murtaa'ee waliin mana tokkotti galle. Markaba jalaan xiqqoo dhimbisuu jalqabnaan ukkaamsuun yookiin immoo bishaan akka olii yaasne haguuguun baay'ee rakkisaadha mitiire. Anaa fi abbaan manaan koo jaalalaan gaa'ela dura waggaa dheeraa waliin turre erga wal fuunee keessumaayyuu ergan lolee warra kootti deebi'ee galee araarameen deebi'ee dhufee nagaan nu gidduutii ni dhiba. Dabareedhaan lamaan keenya warreebna. Yoon aaru ani siniluu fi innillee akkanuma naan hilu. Jireenyi fuuldurri isaa raajii ta'a jennee dheegne raajii nutti fide. Kana qofaa otoo hin taane maatiin kiyyas maatiin isaas rakkoo keenyatti gidduu galuu waan jalqabaniif sa'aatii walitti buunetti bilbilli gara isaaniitti bilbilamee nu araarsuuf guyyaa guyyaan dhufu. Anis erga heerumee ilmaan nan daallee jedheen qophaa'e kanan ture mana yaalaa deemeen qaama kiyya mureen lilmoo of keessa kaawwadhe. Booddee irratti cirumaa anaaf inni walii galuu yeroo dadhabnu gubaa kanarra biyya hambaa deemuun qaba jedheen maatii kiyyaa fi hiriyoota kiyya mariisiseen abbaa manaa koo gaafadhe. Yeroo kanatti deebiin naaf deebise anaaf boqonnaa dhakaa deemii qarshii hamma fe'inaa barbaachisu liqeeffadheen kanfaleensi ergaa jedhee naaf deebise. Kan mana hojii naaf banuuf maallaqa dhabe biyya hambaa na erguuf garuu maallaqa argate. Erga kanaa piroosesii kiyya jalqabeen gara biyya hambaatti imala koo taasise. Ani deemeen baatii 3 otoo hin xumuriin abbaan manaan koo dubara gara biraa waliin hariiroo jalqabee ergan waa'ee isaa dhaga'ee booda maal ta'uu irra jirtaa jedhe yeroon gaaffu ati kibriitiidhaa of gubuu umrii kiyya gabaabsuuf yoon si barbaade malee kana booda sin barbaadu niikaan keenyi nurraa haa hiikamuu jedhe na gaafata. Deebiseen ofitti gaabbuu jalqabe. Maallaqan hojjedhe battaluman ergeefi haa ta'utii garuu fuudhee warra kiyyatti kennee niikaan irraa buusaa jedhee isaanitti dubbachuun warri koollee maal haa ta'u jedhanii na gaafatanii. Anis adda bahuun barbaadu hojiidhaaf biyyaan baan dhufe malee jibbeen mitii nan jaalladhaanii yoo ta'uu baate sababa uumeen nan dhufaa jedhee warra kootti dubbadhe. Yeroo kanatti isaan yeroo hedduu gidduu keessan deemnee rakkoo keessan furuu dadhabneerra. Amma yoo dandeessan isinumti walii galaa jedhanii rakkoo keenya nutti dhiisanii. Haa ta'utii garuu jaalallee isaa haaraa waliin baatii 4 yeroo jaalalaa erga dabarsanii booda fuudhee mana isaa galfate. Warri kiyyas abdii kutadhu naan jedhanii dhaamsa naaf qoodanii. Amma kunoo inni daa'ima 2 horateera. Ani biyya hambaa keessa waggaa 5ffaa jiraachaan jira. Wallaalummaadhaan gorsi hiriyoota koo gorsi adaadolii koo jireenyan jaalladhu karaa irratti na jalaa gogsee. Obsee eeguu dadhabuun koo jireenyan barbaadu galgala gaheen gaabbe akkan dhabu na taasise. Ilma dhiiraaf lammata heerumuu shariyaan islaamaa waan eeyyamuuf haadha manaa kee wajjin
walii galiitii haadha manaa kee lammataa na godhadhu akka ati jettetti si waliin hin bulaa jedheellee kadhadheera. Haa ta'utii garuu gonkumaa tolinaan jechuu hin dandeenye. Bultiidhaan yeroo wajjin hin jiraadhe baay'ee xiqqoo taatus akka nama bultii ijaarratetti waggaan tokko baay'ee gabaabbattus jireenya koo balleessuuf deemsa koo abdii kutachiisuuf garuu gahaa natti taate. Akka mana ofii malee akka mana namaa jiraachuun baay'ee ulfaataadha. Kan namaa nan jiraadha jedheen kan kiyya dhabe. Rabbi fuuldura koo gaarii akka godhuuf kadhannaa keessanitti na yaadadha. Ana obboleettii keessan Aminaa biyya hambaa bakka hin jirurraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleettiin keenya Aminaan nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa obboleettii keenyaaf ta'u akka qooddanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaattellee kanuma fakkaatti hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa. Ani sumaafa malee farda gurraacha gamarra kaachisanii farda gurraacha gamarra kaachisanii. Ani sumaafa malee osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal beenyu.